Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaala keenya jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin akka qabu isin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a viidiyoo waa'ee meeshaalee qabadheen dhufeetoo jira. Jidduudhaan inni xiqqoo waa'ee meeshaa odoo irratti hojjetin hafeen jira. Meeshaa namni xalabachuu dhabee osoo hin ta'in xiqqoo kara piraankititti wanni jenneetoo jirra. Yaada keenya deebisnee jirra. Koomentii keessan kabajneetoo jechuudha. Kanaafidha malee meeshaalee xalabachaatuma jiranii warroonni xalabachuu barbaadan jechuudha. Bilbilli keenya asumarra jira. Egaa ka har'a meeshaalee obboleettii tiyyaa gatiin isaa tokko tokkoon jettanii too jirtanii dhugaa dubbachuu fi ani tokko tokkoon niman dubbadha. Nama muraasadha jechuudha. Viidiyoo akka dhumaa laaletoo kan irraa hubatu. Hundumaafuu keessaniin dhuftanii too hubachuudhaaf oo barbaadanii bilbili duwwaa 945 82 67 45 hiimoodhaan karaa waassaappiitiin nu dubbisuu dandeessu. Anis abbaan manaa keessa namni tokko keessanii argattu jechuudha. Nu dubbistanii yaada jiru achiin information argachuu hin dandeessan. Egaa kaan namoonni kuuwwan immoo meeshaaleen gadi bu'ee jira kaan jettanii too jirtu meeshaaleen wanti gadi bu'ee jiru keessattuyyuu akkuma tanaan dura isiniin jedhe dabalaa deeme malee jechuudha. Tariitii kaa warroonni haarawaa tana ammareef waa'ee meeshaalee banatan gatiin isaanii gad deebuu danda'a. Warri tanaan dura maamila hedduu qabu gadi hin buusanii sababbiin isaa kan fidan maamila ofiitii jecha meeshaalee quality isaa eeggatee galcha waan ta'eef waan hin taane maamilaa hojjechuun barbaadan waan ta'eef gatiin isaanii dabalaa deema jechuudha. Warroonni haarawaa hojjechuu jalqaban tarii gad deebuu danda'a. Kana sirriitti hubachuu qabdan jechuufani isiniin jedhe keessan dhuftanii meeshaan bakka baay'eetti gad deebi'ee jira. Keessattuyyuu abaluu birattillee akkana ture duraanis akkana ture ammas akkana ture warri jettan ni jirtu. Namni maamila ofiitii hojjetuu fi namni immoo haarawaa banee hojjetu garaagarummaa qaba. Kana sirriitti beekuu qabdan. Maaliif namni maamila qabu dhaabbataadha. Yeroo kamuu maamilli isaa deemee isa waqqasuu danda'a. Maamila dhabuu danda'a jechuudha. Namni yeroo dheeraa turee fi namni haarawaa jalqabu garagara. Kana sirriitti hubachuu qabdu. Kanaafirraa kan ka'e gatiin hin dabale malee waan qannasee hin qabu. Warroonni dhuftanii na gaafattanii meeshaalee obboleettii tiyyaa gatii isaa tokko tokkoon isinittan hima. Akkasuma immoo warroonni xalabattanii too jirtan obsaan eeggadha. Meeshaaleen bahaa jiranis hin jira. Kan itti fufus hin jira isiniin jechuun jaaladha. Waan akka odeeffannootitti kanan isinii kennuu danda'u yeroo kana keessa immoo xiqqoo ishii yootti dabale immoo malee elektirooniksiin bareeda jira isiniin jechuufan kan akka televezyiinii, firiijii kanneen amma yeroo kana keessa gaarii jira. Warri bitachuu barbaadan jechuudha. Isa jala bitachuu hin dandeessanii ganna darbe ndawum wuddii ture elektirooniksiin jechuudha. Kan akka firiijii, televezyiinii minaamin amma garuu baay'ee bareedadha. Warri bitachuu barbaadan gamanuma isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo warroonni eelee tanaan dura na gaafattanii too jirtanii hin jirtu gatiin isaa isaan haa jiraatu isaan haa jiraachuu baatu hin beeku. Maaliif guyyaa wanti hunduu dabala. Kanaa miti isa mana keessatti itti fayyadamtu isa shunkurtiin iyyuu guyyaa birrii 120 noo bitte gaafa torbanii 130 140 bitta jechuudha. Kanaa miti. Kanaafuu wanti bakka san taa'u hin jiru. Kana saala kanaan hubachuu dandeessanii isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee miidiyaawwan adda addaa waan hin taanes gaafa dubbata sammuun nama naannaa. Egaa kaan nama abdii namatti tolu keessaa nama tokkodha jechuudha. Gorsaanis taanaan wantoota adda addaatiinis taanaan haala akkamittan jiraadhatiinis taanaan jechuudha. Nama gorsee akka jajjabaattan nama godhu keessaa tokko. Keessattuyyuu immoo viidiyoo yeroo darbee malkaamuu wajjin hojjenne gubbaatti waa'ee qarshii haga kana qabaannee akkam taana jettan ijoolleen baay'een eban hin danda'amu abbaan manaa hoggaa nama deeggaree kanaan odoo hojjetanii jettanii too sodaattanillee ni jirtu jechuudha. Isa san mana keetu murteessa. Nu akka waliigalaatitti dubbanne malee kana keessatti kan isin akkaataa mana keetii situ beeka. Akkaataa mana kootii natu beeka. Amma abbaan manaa koo maal kafarii godha? Maal immoo ani kafarii godha kan jedhu ana ayyaantutu mana koo beeka malee namni biraa mana koo hin beeku jechuudha. Akkasitti mana kee beeki. Fakkeenyaaf abbaan manaa kee waa si deeggara keessattuyyuu hojii kee jechuudha. Hojii kee abbaan manaa kee si deeggaree abbaan manaa kee hojii kee si kabajee abbaan manaa kee eenyummaa kee si kabajee hojii san irratti si deeggara hoo ta'e wanta baay'ee kafarii si godhuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii 300 qabdu kana qarshii 100 si dabalee hojii san bal'iftee akka hojjetu si ta'uu dandeessa. Isa kana nama kamiyyuu miti waa'ee mana keetii kan beeku siidha jechuudha. Ati immoo asitti abbaa manaa keetti hagam abdatta kan jedhullee situyyuu dhaabbatee of ilaala malee sodaachuu hin qabdu. Keessattuu namni nama walitti dabalamtanii too jiraattan murteessan abbaa manaa keessassanidha jechuudha. Kana ta'uu baannaan qarshii ati biiliyoona qabaattee dhufte taanaan ati haamlee hojii hin qabdu. Haamlee hojii sitti horuu danda'a.
yaada keessii kabajuu danda'a eenyummaa keessii kabajuu danda'a isa kana ati adda baafadhuuti beeki asumaan akka gorsaa itti kanan isinii dabarsu raati taanan jechuudha ijoolleen baay'ee sodaa keessa jirtan keessattuu yeroo darbe baay'een dubbadde waa'ee gaa'ilaa gubbaa irratti ati ofitti amanamummaa mataa keetii qabaachuu baatte taanan inumaayyuu abbaan manaa kee eenyummaa kee naa kabaja jettee toon eegin isaati ofitti amanamummaa qabaadhu yeroo baay'ee ijoolleen amma abbaa manaa isaanii waa'ee manaatiif kara keeyya erganni jiru jechuudha. Akka carraa ta'ee mana gizee argame ittan himaa dhufan hin jiru. Akka malee kan ta'an hin jiran qarshuma shamara biyya arabaatiin jechuudha. Ol'aantummaa fudhatanii akka maleetti kan dubbatan jiru akka malee kan ta'an jira. Ati ofirratti koo abbaan manaa kee utubaadha. Abbaan manaa kee si hoogganaa keeti garuu kanarraa kan hafetti hoogganaa ta'eef jedhee sirratti ol ba'uun qabu. Atis akka namummaatitti gahee mataa keetii qabda yaada mataa keetii isaa kan kennitu qabaachuu qabda jechuudha. Kana beekuu qabdan kana ta'uu baannaan achittis ati mooraaniin kee cabee dhufe asittis mooraaniin kee cabee jiraachuu hin qabdu. Ati jireenya ceebbaa gamoomii jiraatta kana sirritti beekuu qabdu jechuudha hundi keessanuyyuu. Kara meeshaa obboleettii kiyyaatti gizeen deebi'ee meeshaan obboleettii keenya meeshaalee baay'eedha meeshaalee baay'ee babbareedaa ta'edha kan ishiin xalabatte isiniin jechuun jaaladha meeshaa jaha meeshaan jahanii kuni walumaa galatti qarshii meeqa fixe qarshii 1,100 fi 28 fixe jechuudha. Tokko warri na gaafattan isiniifan barreessaa isiniin jechuun jaaladha viidiyoo akka malee isinitti dheeressu kanaafuyyuu kana fakkaataa keessan immoo koottaa nu dubbisa. Isin keessummeessina keessattuu warri gaafii meeshaa qabdanii fi warri immoo akkam taanee hojjenna jettanii hoggaa jiraattan keessan koottaa nu dubbisa keessattuyyuu yeroo qabutti malkaamuu yaada biyya keessa jiru ala oola waan ta'eef isinitti himuu hin danda'a keessanis taanan viidiyoodhanis immoo nu koottaa jettanis taanan isiniif dhufna isiniin jechuun jaaladha viidiyoon too guyyaarraa kana fakkaatti obboleettii keenyas immoo rabbiin nagaadhaniin galchee namatti jiraatu ishee taasisu hin xalabatte malee meeshaan kun hin baane meeshaan kunis meeshaa nagaa ta'e kan itti gammadu ta'e mana ishiitti akka galuuf abdiin qabaa isinis immoo walii kadhadha akka amantaa keessaniitiin jechuudha. Inni guddaan meeshaa hojjisiisuu qofa osoo hin taane itti jiraachuun hunda caalaa isiniin jechuun jaaladha ammas taanaan warri xalabachuu barbaadan bilbilli keenya taambileelii gubbaarra taa'ee jira akkasuma immoo warri keessan qabdan isin jirtanii warri kunis immoo sheer walii godhaa wal biraan ga'a wal fayyada meeshaa qofa osoo hin ta'in yaadanillee isiniin jechuun jaaladha. Bye bye.